Ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota miidiyaa Kiilolee odeeffannoo wayitaawaa dhimma marruuf jaallan galan waliin wal qabatee isin biraan geenyaa turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Murtoon waraana bilisummaa Oromoo marrootti cabinsa guddoo uumeera. Kanaaf immoo waraanni bilisummaa Oromoo nageenya filatee galee irratti maqa balleessii eegalee jira. Muddamni marroo mudatee balaa hamaaf akka saaxilaa jirus dhagahameera. Cabinsa isa mudate suphuuf salphina irra ga'ee dhoksuuf waraana jaalsanyii xiqqeessuun humna hin qaban waraana isaa waliin hiriirus hin qaban jechuun maqa balleessii raawwachuuf yaalii hedduu gaggeessaa jira. Faallaa marrootiin waraanni jaalsanyii shurrubbee daandii nagaa filachuun galuu irratti argamaa jira. Waraanni jaalabdiis marii xumuraa jiraachuu dhagahameera. Uummatni waamicha taasiseen ilma isaa nagaa filatee galaa jiru gammachuun simachuu irratti argama. Kun immoo marroodhaaf sadarkaa kufaatii isaa fi yaaddoo cimtuun liqimsamuu isaa mul'isa. Marroon murtoo muddamaan dabarsiin waraana hundarraa bilbila fuudhuu fi waraanni achitti hafee muraasni badiisa hin taane akka raawwatan ajaja dabarsee jiraachuu oduun keessos nu qaqqabdee jirti. Qondaaltota shakkii irraa qabu hidhuun to'annoo isaa jala galchee miidhaa geessisuu isaas dhagahameera. Jaalawwan jaalsanyii fi shurrubbee waliin hariiroo qaban irratti xiyyeeffannoo jabduu godhatee jiraachuus odeeffannee jirra. Jaalabdiin hammina marroo yaadee jiru dursee dhagahuun yeroo dhiyootti walgeenyi Finfinnee jechuun jaalsanyiif shurrubbeetti makamuuf qophii xumureera. Humsaa dirribaa carraa jirutti fayyadamuun waamicha uummataa kabajuun kan hin deebine yoo ta'e dubbii hamtuun karaa waraana isa jalatti hafaniin akka isa qaqqabdu oduu keessos nu geessetti. Waraanni hafee daraaraa fi gidiraan uummata keenyaa haa ga'u jechuun nageenyaaf qophaa'aa akka jirus odeeffannee jirra. Egaa jaallatamtoota keenya qophii keenya guyyaa har'aa asumaan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa galatoomaa.